Gaan waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu biyya keessaaf biyya ala warra jiraattan hundi keessan sabni waaqayyo akkam jirtu nagaa koo hafuuraan isinii dhiyeessa obboleessi keessan ergamaan tashee karaa adda garaatiin akkuma na beektan ammas ergaa tokko qabadhee gara keessanitti as dhufeera. Innis akkuma beektan waldaan keenya waldaan argamsa ulfina waaqayyo erga hundoofteeti waggoota muraasaa waggoota akka shanan kana lakkoofsistee jirti. Bakka argamsa ishees akkuma beektan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Duukam aanaa Malkaa keessatti argamti. Waldaan kun karaa adda garaatiin akkuma beektan hojii wangeelaa hojjechuu irratti baay'ee bobbaatee jirti. Lubbuun haaraa baay'een dhufanii lafa kanatti hiikamaniiru dukkana keessa akkuma taphatti kan lakkaa'aman hundumtuu fayyaniiru. Jaamaan argeera, duudaan dhaga'eera, naafti utaaleera, see dhukkubarraa namooti baay'ee fayyaniiru. Hidhaa seexanaarraa namoota adda garaa hiikamaniiru. Sagalee raajiitiin namoonni hedduun jajjabeeffamaniiru. Akkuma kanaan dura beektan sooshaal miidiyaa keenya karaa adda garaatiin nu hordofaa akka turtan isa kanas galata isiniin jecha ammas immoo tajaajila waldaan keenya waldaan argamsa ulfina waaqayyoo kun kennitu argachuudhaaf YouTube fi ulfina waaqayyoo jedhuutiin isa kaleessa isa kana duraa caala hojii caalmaan hojii bareedaatiin gara keessanitti dhufuudhaaf waan karoorsineef YouTube TV ulfina waaqayyoo kana subscribe share comment like gochuudhaan akka nu hordoftan isin gaafannaa. Facebookii toora Facebookii keenyaatiin Apostle Tashee kan Facebookii kanas follow gochuudhaan TikTokiidhaanis Tashoomee guutaa kan jedhuun hordofuu dandeessu. Telegiraamii TV ulfina waaqayyoo kan jedhuun seentanii telegiraamii keenyas join gochuu dandeessu. Akkasuma Instagramii keenyas immoo Tashoomee guutaa kan jedhuun seentanii nu argachuu dandeessu. Tajaajila keenya karaa adda garaatiin achirratti argattu bifa ajaa'ibaaf dinqii ta'eetiin dubbii waaqayyoo yeroo waaqeffannaa yeroo raajummaa yeroo bilisa ba'u yeroo dinqiif taamiraatii achirratti argattu. Akkuma dura isinitti hime kana waan gootanii maatii keenya taataniif waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Isinin jaalladhaa. Eebbifamaa. Shaaloom.